Tashee komaaloo tashee otomasi eeguu lukkuun natti iyyee jedheeti. Yoo harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan gaa qophii taajjaba Torbee Biiftuu Foundation. Guyyaa har'aa kana gaa kan waliin argamnu barreessaa fi walaleessaa Kaariinaa Abdallah jechuudha. Akkam jirta biroo nagaa keetii? Mee torban kana gaa torban hunduu silaa guyyaan hunduu taatee mataa isaa qabame. Mee waan si ajaa'ibu ka torban kana keessa taajjabdee suma dhugaa wama fedhe haa ta'u mee maal taajjabdee jirta torban kana keessa? Torban kana keessa waan taajjabe keessa mucaa hiriyaa kiyyaa tokkotti har'umaayyuu namoonni bira dhaqnamee jaarsummaa wayitti jira namoonni dubbisnee dhufnaa beena naan jedhe. Ani dadhabeera deemaa hin jiru. Indeemna beena naan jedhe indeemuu jedheen dadhabeera. Aboona eeganii nama guddaa beena naan jedhe. Ka'ee waliin deemee hoteela wayii bira ogeenu asuma taa'e naan jedhe chiikatti mufii waliin faa jedheenni bakka. Ani nama guddaa bira naan jedha. Dhaqee bunumallee naan binne taajjabeetuma bakka namni guddaan kanaa waliin. Mee maaltu isaa taajjabde fakkeenyaa bakka mee nasiin jedhee achiin si ga'ee si meeshamatti si ilaala. Na dhiqee shaaworii gogaa seensee na dhiqee. Meeshama si godhe. Meeshama na godhe. Badhe masi kaa'ee isii hojii bakka achumatti badhe mana kaa'ee maal ari'anii bakka fixadheetuma nanga taa'ee buna naaf feere gidduu. Boodar. Anama kaffalatee lite gara buna dhugee naan jedhee anama kaffalatee. Guyyaa tokko immoo waan ajaa'ibaa sitti hima bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti koonsartii Tissoolee weellistuu Faayoo Mootiitu magaalaa Shashamanee kana galma bulchiinsa magaalaa Shashamanee Abboostoo kanatti qopheessitee ture. Koonsartii sana irratti artisti Galaanaa Gaaromsaa faatu argame abbaa Shumbee fa'a. Anuu gaabbee kan dhuguun waan jedhe gaa Caalbaasii suuraa Jeneraal Waaqoo guutuu qarshii har'alee ni yaadadha qarshii 18,000tti tashee namni jedhamu bite. Suuraan akka salluu warqee dibameera bitee xiqqoo deemanii namuu wal hudhe Caalbaasiin reessa wal dorgaman gaa tashee komaaloo tashee otomasi eeguu lukkuun natti iyyee jedheeti jedheeni. Tasheen kun gara boodaa mo'ateeti. Wayii saba naman salfachiifne jedhe abbaan Shumbee. Dhugaani lubbuuti yoo isinii kenne isinitti xiqqaata. Amma hundi keessan bishaan salaam abbaa litirii tokko naa fudhadhaa jedheen galma irraaf jala buute nama 1,000 qabate kana jechuudha. 5,000 kan qabate kana wal cuucee dhaabbatu kana jechuudha. Hin fudhate namni eebbisee ani tokkochi keessan kophaa isaa isinii ajajuu kan dadhabin isin marti tokko ofirraa kafaluu dadhabanii jechuudha. Akkasuma gaa inni si ajajuu danda'eera kafalachuun akkuma sana ta'e qooda keeti. Nama tokkotu nama tokkorraa na dhoorge. Maqaan isaa Sada maal jennaan inni kabajaan illee hin jaaladhallee garuu inni komeediyaanistiidha. Abbo ati maqaa of hin balleessin maqaa nu balleessita. Deemoo naan jedhe na darbeeyyu. Wallaahi. Na darbe nama wayyaa naa dubbise maal jechuudha booda keeni sinamanoon bayya sinaa jedhe baala geedhe inuma na daddarbe ai nama tokko dubbisaadha bira dhaabadde amma boodarra bubbullee yoo jedhu isaa dubbisu arge maal abboo jedhee ni gaafadhe ankara gaasan ufiif irraa si dhoorge malee achi baasee achi ifuma natti meebee Inni xabbafate kaachuu. Bubbultuun badoomtu niituma dhiise. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa torban dhufu jechuudha deebinee Kaariinaa waliin taajjaba torbee keenyaa akka qabannee dhufnutti galatooma turtii gaarii jenna. Turtii gaarii Biiftuu Foundation daawwadhaa.